Hello guys, bagana gaan deebtan isinin jecha guyyaarraa immoo akkuma waadaa isinii galeen akkamiin Hamstar keenya walletii KYC yookaan immoo verification hin barbaanne fi akkasumas gaasfii hin barbaanne isa EBI jedhamu waliin akkamiin akka connect goonu step by step isin agarsiisa. Walleta kanarraa kan isin gammachiisu ammoo walletni kun KYC yookaan immoo know your customer yookaan immoo verification ID yookaan immoo passport keessan gonkumaa isin gaafatu. Akkasumas yeroo withdraw irraa gootan ammoo kallattumaan karaa walletitti wal qunnamsiistaniitti kallattumaan isiniif dabra gaasfii akka malee jechuudha. Guyyaarraa immoo step by step akkamiin akka walitti connect goonu waan isin agarsiisuuf step isa dogoggorraan Hamstar keessan dhabuu waan dandeessaniif obsaan viidiyoo kana hanga dhumaa step nan isin agarsiisu sirriitti hordofuun na jala bu'aa. Osoo viidiyoo keenyatti guyyaarraatti hin dabrin dura namoonni chaanala kanaaf haaree taatan ammoo subscribe godhuun akkasumas mallattoo bell notification kana gonkumaa banachuu hin dagatinaa. Innis kan isin gargaaruuf viidiyoon keenya nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf isin gargaara. Akkasumas viidiyoo kana like godhuudhaan akka nama hedduu biroo godhuu hin dagatinaa. Gara viidiyoo guyyaarraatti kallattumaan haa dabarru. Okay guys, viidiyoo keenya guyyaarraatti kallattumaan yeroo dabarru Hamstar keenya walleta EBI walitti qunnamsiisuuf steppii karaa salphaa tokko nu gaafata. Jalqaba irratti isa airdrop joo kan inni filanna. Yeroo iddoo airdrop filattan wantoota lama haala kanaan nu fida. Isa tokenii fi akkasumas withdraw joo. Tokeniin akkuma beektan coinii isin walitti qabatanii fi akkasumas laffaatii teessan kan baatii meeqa laffaatan asirratti kan isiniif hisaabamuudha. Fakkeenyaaf Hamstar kun haaraa waan ta'eef coiniin kiyya zeeroodha. Sana booda maal gootan isa withdraw joo kan inni filattu. EBI kanarraa wanti isin gammachiisu ammoo KYC isin hin barbaachisu yookaan ammoo ID yookaan ammoo paaspoortii keessan gonkumaa isin hin barbaachisu. Akkasumas gaasfii takka illee isin hin gaafatu karaa salphaadhaan gara waalletii keessanitti coiniin keessan isiniif dabruu danda'a jechuudha. Kana walitti connect godhuudhaaf jalqaba irratti maal goona isa EBI exchange yookaan ni filanna. EBI exchange yeroo filannu haala kanaan nu fidaa. EBI kun waalletii haaraa waan ta'eef kanaafuu dirqama register ni godhanna jechuudha. Amma asirratti wanti hubachuu qabdan kana register osoo hin godhatin dura steppii tana sirriitti ni hordoftan jechuudha. As keessaa ni baana. Sana booda as keessaa bahuudhaan maal goona namoonni bilbila Android fayyadamtan Play Store keessan seentanii yookaan ammoo namoonni iPhone fayyadamtan Apple Store seenuudhaan application lameen kana keessaa tokko ni buufattan jechuudha. Fakkeenyaaf an bilbilli kiyya Android waan ta'eef kallattumaan karaa Play Store ni seena. Play Store kiyya yeroon seenuu haala kanaan naaf fide jechuudha. Sana booda isa search joo kanarratti gama gubbaa kanarratti application Trust Wallet kallattumaan ni buufanna jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni bilbila keessan irratti hin buufatin hanga ammaa Trust Wallet yookaan ammoo MetaMask buufachuu ni dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf baay'ee bareedaa kan ta'e ammoo Trust Wallet waan ta'eef an akka mataa kiyyaatti Trust Wallet ni fayyadama. Isin ammoo yoo barbaaddan ammoo MetaMask keessaa fayyadamuu ni dandeessan. An bilbila kiyya irratti download godhee waan jiruuf isinis kallattumaan download ni godhattanii jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni MetaMask fayyadamtan ammoo iddoo search jedhamu kanarratti iddoo search jedhamu kanarratti maal gootan MetaMask jettanii haala kanaan ni search ni gootu. MetaMask originally isa kana jechuudha. Play Store irratti yeroo search gootan yookaan ammoo Apple Store keessan irratti yeroo search gootan isa jalqabaa irratti isiniif fida jechuudha. Kanaaf isaan lameen kana keessaa tokko ni banattu jechuudha. An fakkeenyaaf Trust Wallet fi isaan lachuu ni qaba waan ta'eef fakkeenyaaf guyyaarraa kan walii ilaallu ammoo Trust Wallet baay'ee bareedaadha jeetii yaada. Namoonni fayyadaman ammoo MetaMask wajjin step maan amma isin garsiisu kana wajjin wal qunnamsiisuu ni dandeessan. Namoonni hanga ammaa Trust Wallet banattanii hin beekne ammoo viidiyoo amma dura hojjedhee waan jiruuf viidiyoo kanatti aanee kallattumaan iskiriina kanarratti waan isinii dhufuuf erga viidiyoo kana daawwattanii ammoo daawwachuu ni dandeessan. Namoonni barattanii jirtan ammoo steppiin kana sirriitti ni hordoftan. Amma jalqaba irratti maaliin godhaa Trust Wallet kiyyaniin seena. Kallattumaan haala kanaan Trust Wallet kiyyaniin seena. Paaskoodii na gaafata. Paaskoodii tiyyattiin guutaa. Haala kanaan kallattumaan keessa Trust Wallet kiyyaatti na naqaa jechuudha. Namoonni hin banachuu hin beekne ammoo kallattumaan viidiyoo kanatti aanee isiniif dhufa. Obsaan viidiyoo kana erga daawwattanii booda viidiyoo sanis daawwattanii haala amma isin garsiisu kanaan walitti connect godhachuu ni dandeessan. Amma as keessaa bahuudhaan gara Hamstar kiyyaatti ni deebi'a. Amma kallattumaan haala kanaan gara Hamstar kiyyaa deebitiin jira. Amma iddoo jalqabaa irratti iddoo register joo kanaan ni filanna. Sana booda haala kanaan biraawusara adda addaa isiniif ol darba jechuudha. Namoonni barbaadan ammoo biraawusara kan barbaadan ni filattanii an ammoo Chrome fudhadha. Haala kanaan Chrome yeroo fudhadhu kallattumaan Chrome kiyya keessatti liinkii connect registeraa asitti naaf bana jechuudha. Akkuma agartan haala kanaan liinkichi naaf bana jechuudha. Amma maal goona sirriitti qalbii takkaan hubadhaadha. Jalqaba irratti isa liinkii gubbaa kanatti argamu ni filadha. Liinkicha yeroo fudhadhu haala kanaan liinkiileen share fi akkasumas copy fi akkasumas iddoo qalamaa naaf fida. Sana booda isa copy joo kana ni filadha.
Wow guys, kallattumaan linkiin kiyyaa koppii naa ta'ee jira jechuudha. Amma maaliin godhaa as keessaa ba'uudhaan gara Trust Wallet yookaan ammoo MetaMask kiyyatti nin deebi'a. Fakkeenyaaf an Trust Wallet ni isin garsiisaa jiru waan ta'eef gara Trust Wallet kiyyaa deebi'ee isin agarsiisa. Sana booda amma maaliin godhaa? Amma gaddee jala kanarratti akkuma agartan wantoota hedduu jira. Home, Swap, Earn fi akkasumas Discovery jira. Amma maal goonaa isa Discovery jiru kana ni filanna. Sana booda haala kanaan naaf banaa amma gubbaa kanarratti iddoo sarchii jiru kana ni filadha. Sana booda linkii reefu koppii godhadhe san asitti paste godha. Wow guys, haala kanaan linkii kana paste godha. Sana booda iddoo sarchii jiru ni filadha. Haala kanaan linkichi kiyyaa ammoo Trust Wallet kiyyaa keessatti naaf bana jechuudha. Sana booda maal gootan isa sign in jiru gama jalaa kanatti argamu yookaan ammoo kan gubbaa irratti argamu kana ni filattu. Haala kanaan naaf baasa jechuudha. Sana booda Trust Wallet, Hot Wallet, akkasumas Browser Wallet fi MetaMask fi Binance haala kanaan naaf fida. Trust Wallet niin connect walitti godhe waan ta'eef isa Trust Wallet jiru kan hin filadha. Sana booda Ethereum haala kanaan naaf fida. Sana booda isa connect jiru gama jalaa kanarratti akkuma agartan isa kan hin filadha. Haala kanaan jala kanatti akkuma agartan connecting naan jechu jira. Sana booda sign in naan jiru jira. Sana booda isa confirm jiru kan hin filadha. Akkuma agartan kanatti adreesaa fi waan hunda walitti connect godheetiin jira. Sana booda isa sign in jiru kana ni filadha. Boom guys, akkuma agartan UID gama gubbaa kanarratti naaf kennee jira jechuudha. Jalqaba irratti sign in naan jechaa ture, amma ammoo UID kiyya naaf kennee jira. Yookaan ammoo gubbaa kanarraa koppii godhattu yookaan ammoo gad deemtanii dhumarra deeytanii akkuma agartan lakkoofsi kun duraan banaa ture amma koppii ni godhattu jechuudha. Steepii kana sirriitti hordofnaan koodii keessan haala kanaan kallattumaan isiniif kenna. Sana booda maal gootanii UID kana koppii ni godhattu. Sana booda akkuma agartan jala kanarratti koppii naaf ta'ee jira jechuudha. Amma maaliin godhaa as keessaa boodaan Hamster Combat kiyyatti nin deebi'a. Amma kallattumaan gara Hamster kiyyaan deebiitiin jira. Sana booda isa withdrawal jiru kana nin filadha. Sana booda ammallee EBI exchange kiyya nin filadha. Wow guys, akkuma agartan amma mazagabannee jirra. Amma jala kanatti akkuma agartan UID nagaafataa jechuudha. UID jechuun ammoo kan amma reefu koppii godhanne sanii. Sana booda kallattumaan UID keenya asitti paste ni goona jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti haala kanaan koodii kiyya paste godheetiin jira guys. Amma jala kanatti kan argamu isa verify and set as default kan jiru ni filadha. Well done guys. Haala kanaan step by step dhaan amma EBI exchange keessan waliin connect gootanii jirtanii jechuudha. Akkuma agartan haala kanaan connect walitti goonee jirra. Kana booda EBI keenya haala kanaan raayitii nuuf fidee jira gama gubbaa kanarratti akkuma agartan. Kana jechuun KYC yookaan ammoo gaasfii tokko malee haala kanaan walletii keenyatti nu dabara jechuudha. Akka irraa gammadan abdiin qabaa. Namoonni haaraa taatan ammoo chaanalii keenya subscribe godhuun akkasumas yaada ta'ee gaafii kamiyyoo qabaattan karaa komentii nuuf qooduu hin dagatinaa. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti ammoo nagaan tura.